anama wanni asira gaafii qabu wanni kun akka dhugaatitti fufnaan saba tokko ta'uunsaa waa hinaaf ni warra dalagame. Oduu biraatiin gosummaaf gandummaadhaan kan rakkatan dargaggoonni Oromoo saba biraa hundeeffachuu labsuun ijoo dubbiite. Taateen qoosaadhaaf dargaggeessi biyya Arabaa jiru tokko godhe kun miidiyaa hawaasaa kan dhuunfate yoo ta'u sabni Moronoo jedhame kun lafa qabachuu danda'a jedhameera. Saba Moronoo Haarawa jedhameef ijoo dubbii ta'e gabaasa bal'aa qopheessineerra. Oduun gosummaaf gandummaadhaan kan rakkatan dargaggoonni Oromoo saba biraa hundeeffachuu labsuun ijoo dubbiite. Taateen qoosaadhaaf dargaggeessi biyya Arabaa jiru tokko godhe kun miidiyaa hawaasaa kan dhuunfate yoo ta'u sabni Moronoo jedhame kun lafa qabachuu danda'a jedhame. Haaluma kanaan ijoolleen Harargee gosummaaf gandummaa dadhabuu himan saba Moronoo jedhamu uummachuu labsaniiru. Sabni haaraa Moronoo jedhame kun atakaaroo siyaasaa yeroo ammaa Oromoo jidduutti dhaabbachuu didee fi gama biraatiin haala nama gaddisiisuun ijoollee Harargee garii jidduutti gosummaa biyyoota Arabaatti hammaate balaaleffachuuf uumame. Dhuguma wanti nama gaddisiisu Oromoon yeroo ammaa siyaasaadhaan addunyaa biraarraa duubatti hafee ilaalcha siyaasaa osoo waliif kabajuu dadhabu. Gama biraatiin ijoolleen hojiidhaaf biyya Arabaa deemte gosummaa waan jedhamu maqaa dhahachuun miskiinota hedduu ajjeesuu dararuu yookaan toorchar gochaa turaniiru. Somaaleerraa kan dhaalan ilmaan gosee gariin isaanii biyya Arabaatti namoota naga'aan hojjetan bakka isaan jiranitti itti dhaquudhaan viidiyoo waraabaa muka itti dhiibuu dabalatee dararaa dhalli namaa walirratti hin raawwanne irratti raawwachaa turaniiru. Eenyutu gocha kana keessaa harka qaba kan jedhu yeroo biraa kan itti deebinu ta'ullee amma ijoon oduu tanaa dargaggoonni gosummaa tanaan rakkatan walajjeesuu ilmaan Oromoo obsuu dadhaban sadarkaa eenyummaa isaanii haaluurra gahaniiru jedhame. Dubbiin akkana ture. Tibbana ilmi Oromoo gosummaa balaaleffachuudhaaf Oromoo sanarraa haa fottoynu yaada jedhu tokko dhiyeessan. Mucaan kun hojiidhaaf biyya Arabaa kan jiru yoo ta'u carraaqqataa baadiyyaa akka jedhamu ibsame.